Hayyee mata duree biraadhaan deebi'een jira. Har'a immoo kan inni kaasuu barbaadu nyaatota namoota dhukkubbii garaachaa yookaan dhibee garaachaa qabaniif gaarii ta'anii fi kan gaarii hin taane kan jedhu. Namoonni dhibee garaachaa qaban nyaata akkamii yoo nyaatan furmaata argatu, yoo maal nyaatan immoo dhibeen kun itti cima kan jedhudha. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun waan hedduu irraa baradhaan jedha. Akkasumas kan kanaan dura maatii taatanii turtan laayik, sheer, koomentii gochuun dagatina. Asumaan gara barnoota kootti hin darbu. Jalqaba kanan kaasu nyaata kanneen namoota dhibee garaachaa qabaniif gaarii ta'an kan jedhudha. Isaan keessaa kan jalqabaa dammadha. Dammi amala madaa fayyisuu qaba. Akkasumas amala farra baakteeriyaa waan qabuuf baakteeriyaa dhibee garaachaa fiduun beekamu kan H. pylori jedhamu dhabamsiisuuf ni gargaara waan ta'eef dhibee garaachaaf gaariidha jechuudha. Akkasumas qullubbii keessumaa qullubbii adii akkuma beektan qullubbiin adii amala farra baakteeriyaa ni qaba. Dhibee adda addaa fayyisuuf ni gargaara. Baakteeriyaa H. pylori jedhamu kan hir'isa. Madaan haaraan akka hin uumamneef ni gargaara. Kanaaf kunis egaa gaariidha jechuudha. Gara biraan itittuu yookaan baaduudha. Erga dhadhaan keessaa ba'ee booda inni kun egaa amala madaa fayyisuu ni qaba. Akkasumas amala farra baakteeriyaa waan qabuuf baakteeriyaa dhibee garaachaa fiduun beekamu sana ittisuufis ni gargaara jechuudha. Gara biraan kuduraalee fi muduraalee kanneen nama hin gubnee fi asiidummaa hin qabne nyaachuu. Fakkeenyaaf kanneen akka goommana, muuzii, appilii, hundee diimaa, weetarmeeloon yookaan habaab kan jedhamu dinnichaaf kan kana fakkaatan nyaachuun furmaata jechuudha. Akkasumas jinjibiladha. Akkuma beektan jinjibilli madaa'uu ni ittisa. Akkasumas immoo jinjibilli sooranni sirraan akka bullaa'u waan taasisuuf akkasumas amala beezii waan qabuuf garaachi keenya immoo kan gubu waan asiididha waan ta'eef amalli beezii jinjibila keessa jiru asiidii garaacha keessa jiru waan busheessuuf dhibee kana fooyyessuuf yookaan akka furmaataatti ni gargaara jechuudha. Gara biraan nyaata pirootinaan badhaadhaan kanneen akka hanqaaquu yookaan killee nyaachuunis furmaata. Gara biraan ganama osoo nyaata hin nyaatiin garaa duwwaatti yookaan garaa qullaatti bishaan dhuguun akka furmaataatti ni gargaara jechuudha. Kun egaa kanneen akka furmaataatti gabaabsee kanneen gurguddoo ta'an malee hedduu jiru kan namoota dhibee garaachaa qabaniif rikemandi ta'an yookaan gorfaman. Mee amma immoo nyaata gaarii hin taane namoonni dhibee garaachaa qaban yoo maal nyaatan yookaan yoo maal dhugan dhibeen sun itti cima kan jedhu yoo ilaalle kan jalqabaa alkooliidha akkuma beektanii. Dhugaatiin alkoolii gosni kamuu wanta kana pirispiteet godhaa hin cimsaa. Bunaaf shayii akkasumas nyaata coomaaf zayita baay'atan isaan kun egaa amala wanta kanatti cimsuu qabu jechuudha. Akkasumas wantoota kaarbooneetii ta'an wantoota ispaayisii ta'an baay'ee nama guban kanneen akka barbaree akkasumas wantoota asiidawoo ta'an isaan kun namatti cimsu. Nyaata barbaree qabanii fi soogiddi itti baay'ate dhibee kana namatti cimsaa. Akkasumas kuduraalee fi fuduraalee asiidii qaban kanneen akka loomii, burtukaana, timaatima, qaaraa kanneen kun dhibee garaachaa namatti cimsu. Kana malees chookoleetii akkasumas nyaatotaa fi juusii adda addaa firiijii keessatti garmalee qorran yoo fayyadamne dhibee garaachaa kanaan dura qabna taanaan nutti cimsu jechuudha. Barnoota ni gabaabsee nyaata namoota dhibee garaachaaf gaarii ta'anii fi gaarii hin taane jedhee qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.